يلا ما أنا مويت التنين وفيك يا بربادي الفارة. Okay. Ma dai kuma takka motin qabatu dai kuma takka addunyaa bara paastaroota keessanii wangi ijoollee kirit ijoolluma islaamaa fiddanii qabsiiftanii nuun jiran akkanatti haguugoon keessaan fiddanii kanaaf kallattiin argisiisaa jirra. Okay. Waliigallee malee siiftaa hin ta'a kootu ta'e takka sirraa xumura. Koolan yaani simbeeka na jalatti barreessite yeroo hedduu simbeeka garuu jarootaaf deebi'aa ta'uu fida malee namoota waan inki jibdu namoota islaamaa fiddanii akkas gootu jedhuuf deebi'aa ta'uuf malee ani simbeeka. Komentii jalatti barreessite yeroo hedduu. Taaf godha irrana maashaallah. Biyya lafaarraa nama isin argine isinii fiduu deema. Inshallah rabbi kiriyaa godhu waayee. Ingod kayrii goonaan dhuftee min kun har'a. Alhamdulillah. Ya rabbi ko. Har'a ol kar qabu deemti. Yesuus ganteetti ma penteen. Maal ganti Yesuus itti amanuu deemti. Muhammaditti, Abrahaamitti, Waaqa tokkichatti ergamoota isaa. Maali Yesuus eenyu gane takka? Anuun ganne takka? Akka isa. Bakkee baay'ee Akkas kun baga baate. Tole sirra waan ni jedha. Kulani hongamta kaaf nu jala turte. Ani dhufa yeroo baay'ee Ahmad ishee Ahmadiinis ni hordofaa isinis ni hordofaa namoota baay'ee hordofa warroota sheekaa. Ajaa'iba rabbi. Maashaallah. Nama si dirqee jira har'a? Moo ofii murteeffatte? Eenyumtuu dandeetti. Maatii ta'e keessa islaamni jira? Eenyumtuu dandeetti. Ibsaa malee maatiin koo hundinuu musliima ani iddoo guddisaatti bakkee guddisaatti badee jiramu. Maatiitti si yaadammaru rabbiin. Inshallah amiin. Kabadha yoo sirra qabee baradhu. Anarra qabdeessa. Walirra qabuun amma ka'a. Ayyee bareedaadha inshallah. Shahaada qabanna hin beekta silaawii waaqni tokko ta'uu Nabi Muhammad ergamaa xumuraa ta'uu Yesuus ergamaa ta'uu ni amantaa? Yes. Asaashee keessatti waan kaaste qabdi maatiin koondi akka waan muslima jettee natti fakkaata. Yoon hin jette iddoon taanettiin guddadhee akkas ta'ette mee irraa nu ibsa akkamitti gaafan peenteessi godhan? Jechuun islaamummaa maatiin islaama taanaan isheenis muslima turte jechuudha kaamoo islaamummaa keessaa baate waan akkasii gaafatan. Baateeti kaa. Mee akkamitti guddatte akkamitti? Ani akkoo koo bira guddadhe haadha kootii biratti achumatti intinii ta'e malee. Achitti si cuuphani? Ayyoo wayi peentee sana nama maatiidhaan addabee qabattee akkana gooti. Ayyee alhamdulillah inshallah anyway garuma shaadaa deemna silaahuyi seenaa teetis guyyuma tokko irraa soyna harka kee tokko quba gara shaadaa ol qabigaa. Inshallah bismillah. Bismillah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee baradhee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti
ilma rabbi ismiti ilma rabbi ismiti ilma maryama ilma maryam abo waaqummaa kan hin qabne aboo waaqummaa kan hin qabne garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ta'uu isaa garbicha rabbiitiif ergamaa rabbii ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee baradhee itti amanee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi. Irra na ajjeesi irratti na kaasi na milkeessi. Irratti na ajjeesi irratti na kaasi na milkeessi. Allahu akbar. Allahu akbar. Abshiru. Baga Rabbiin sii kan haqiqatan nama boochisti wallahi. Gaafa namni Rabbii tokkoof masakamu baga ilma namaa waaqeessuu jala dhiira akka keetii dhalate jira baga Rabbi si baase kulani teenya galata Rabbii galchi. Osoo lubbuun jirtu atuu kan hin du'in alhamdulillah Rabbii kee tokkichaaf gooftaa tokkicha isa nyaanne isa dhiiran taane isa shamaran taane tokkicha saniif masakamuudhaaf Rabbiilleen kana jaalata baga gara Islaamummaa dhufte Islaamummaa bareedduu maatiin ati keessaa dhuftelleen akkasi guyyaa keessaa Rabbiin waan fedhe hojjeta sayxaanni si dagee gara gartee guddisaa saniin si balleessan alhamdulillah baga Islaamummatti deebite irratti tan jiraattu Rabbi si haa taasisu asii achi jabeeffadhu Islaamummaan gooldiidha qabeenya hunda caalaa biyya lafaa caalaa caalti waan ittiin milkaa'anii baga Rabbii kee gartee tokkicha isa si uummate Oromoo si godhe shamara si godhe biyya jirtu kana si fidee si jiraachise kanaaf malee qaama tokko Nabi Muhammadin waaqeessitu itti amanta malee ergamaa ta'u Yesuusin waaqeessitu itti amanta ergamaa Rabbii ta'u malee malaa'ikattis ergamoota Rabbii ta'u malee Rabbiinis Rabbii ta'u malee qaama biraa kan hin waaqeessinu kan lafarra jiru kan waaqarra jiru waan hunda jiru kan hin waaqeessinu tokkicha isa uumaa waa hundaa kan ta'e sana waaqeessina alhamdulillah anaa dhufu congratulation baga gara Islaamummaa dhuftee maasha Allah jabaadhu Islaamummaa irra jiraadhu shaffanadhu baradhu dalagadhu nyaadhu irraa kannadhu maatii teetiis arte Islaamummaa tiyyaratti deebi'e alhamdulillah jedhiini jiruu ta'e bareedduu ofadhuun siin jedha inshallah waan siin jiru baay'ee sii gammanne waa hedduu nama mudata keeysaan si dhufan kallatti adda addaatiin si dhufan Yesuus gantee Yesuus akkana sin dhiisu gara fayyinaarraa waan akkanaa si dhufa sitti gartee waan adda addaa mul'ata waan adda addaa sitti himan Islaamummaa keessa jiraateef namni nama dhukkubsata gamana jiraatus kan amantii qabus inni hin qabnes nama dhukkubsata jabaadhu siin jenna alfa mabruukin siin jedha Ustaad Ahmad dubbadha inshallah barakallahu fiika wallahi maasha Allah obboleettii keenya kuulanii maasha Allah baga Rabbiin amantaa irratti si uume kana irratti Rabbiin baga irratti si deebise maasha Allah ti duras muslimummaa turte ammas Islaamummaa irratti si uume sana irratti Rabbiin guddaanii si deebise Abu Muazin hin guddisanii maaf naafannaan akkas gootan ana godhe ayye tole galatoma jazakumullah khairan aangoo koo durii sana deebisuuf jettaniiti Rabbiin irra gadi si haa dhaabu Islaamummaa irraa akkuma Abu Muaz dhumarra sii kadhatanii Rabbiin Islaamummaa irra gadi si haa dhaabu irratti si haa jiraachisu irratti illee si haa ajjeesu jedhanii inshaAllah nama Islaamummaatiin duniyaa kanarraa fe'atetu milkaa'ayyuu kana si jedhanii akkuma Islaamummaatti dhufte sana kana Islaamummaa ganama irra turte kanatti Rabbiin si deebise jabaattee obsitee afaan namootaa obsitee sabbartee irra gadi dhaabbattee wanni jechuu qabda jecha tokkoon si kaasa obboleessa keenya yoo as jala jiraate hin beeku Saamii Karrayyuu mucaa barreessaa kitaabaa mucaa wanni sanatu dhingada jecha ajaa'ibaa tokko dubbatanii dhugaa dubbachuu fi sellemtee of jechuu keessaa ba'eeraa hin jedhu jecha kana yoo fedhe maal fennaan ani sellemtee miti jedhe maaliif yoo jettanii maali duras Islaamummaa Islaaman ture Islaamummaa keessaatii maatiidha kan nu baase isuman dura ta'e sanan ta'e waan ta'eef ani sellemteedha yoo hin jedhu gaafan barnoota kana baradhee barnoota amantii kana baradhee ijoollee xixiqqaa duukaa gadi taa'ee madrasaa keessa baradhee akka ijoolleen xixiqqoo yeroo waa balleessite adabamtutti adabamee barnoota koo barataa jira Islaamummaa akka kanaatiin barachuun
sadarkaa barnootaa inni nan beekaayyuudha keessan isaanii nattaa sa'uudha sadarkaa barnootaa nama digirii 2 qabudha. Sana baataa ijoollee daa'imman duukaa taa'ee barnoota barata. Atis jabaadhuutii barnoota kee baradhu islaamummaarraa gadi dhaabbachuu qabdaa. Arraa kaastee salaatarra gadi dhaabbachuu qabdaa. Badii ati islaamummaa dura dalagde kulli isaa waan kamuu rabbi sii dhiiseera. Yoo haqa namaa ta'e haqicha abbaasaaf deebisu. Waan sanaan ala waan ati islaamummaa dura dalagde kamiyyuu rabbi sii dhiise. Ati sa'aatii amma kanatti waan itti kadhatte hunda rabbiin siif kenna. Asumaanuu kadhaan namaa bakka sadiitti qoodamtii tokko balaa wayii kan namni beekne namarraa deebisa rabbiini. Lammata immoo harkumaaf harkatti namaa kenna waan kadhatan sana. Sadaffaa guyyaa qiyaamaa rabbiini jannata isaatti nama badhaasa guyyaa boorii jechuudha. Arraa kaastee salaatuun sirratti dirqamaani kanuman si jedhaa baga rabbiini amantaa irratti si uumetti si deebisee. Ustaaz Abu Muaz waan maqaan ishee rakkoo qaba. Abu Muaz maqaan rakkoo qaba. Biizii ta'an natti fakkaata dalagaadha. Ani sheekota maqaa faaziriin kiyya yookaan ittiin nawaamu maqaa Faaxumaa yookaan Faaxee jedhanii nawaamanii iddootti guddadhe kuulaniin kan ittiin nawaaman bakkee dhaloota kootiitti akka abbaan koo akka jedhanii nawaaman alhamdulillah maqaan kootis baay'ee intinii ta'e waan isin rakkisu hin taane. Maasha Allah jabaadhu bakka alaa kunu Abdii Muusaa abbaa mana kanaa jechuudha isaan dubbisi. Abdii Muusaa mi'uutirra ka'i takka. Ijoolleen koo rafaa jiru ustaas. Ayyee eenyutti laannara intala kana? Namatti laannoo. Baay'ee ilaalaa namni tokko barsiisu agarsiisa salaata baratutti nama achi booda isaa deebisan inshallah. Eenyutti laannare? Mariam eessatti? Mariam Daadhii. Eessa? Mariam Daadhii qabadhu. Eessa jirti? Fooloo godhi Mariam Daadhii jala kana jirti. Kunooti Mariam Daadhii profaayilii garee shaadaa qabdi. Mariam Daadhii fooloo wal godha. Deebisiif fooloo kuulanii. Fooloo deebisiif Mariam kan jettu kanaaf. Ayyee akkas inshaallah obboleettii keenya sitti deebinaa qo'ee seenaaf immoo tizziitaa dura seene tizziitaa